obbo Maas ani baay'ee baay'ee na ega waan biraati miti wanti na ajaa'ibee jedhe mucicha fuutee dubbiftee quraana sigila taa'ee si dhaggeeffadha macaafallee dubbiftee hajaa baatee qofa harka ol qabnaan hin jedhin jennaan luka ol qabsi hin jedhaare jettee daqiiqaa keessa shaada qabsi saa olala sila kana ta'eefu ansima sodaadha bakkumatti jirtu naqati shaadaa na qabsiifta waan ta'eef galatoom ulfaadhu jiraadhu narraa amma yoo mana akka du'aati si sodaa amma mana maadaama kushiinaa yoo gabbaate shahaadaan si qabsiisee ol baatee wangeela dubbiste. waa tu seensi adeettu jedha oromoo waa akkanaa kana nagaa warruma jalloota seexanni jallisee gara kan guurattu sani waan ashiishiitti goote situ beeka guuradhu ana nan dandeettu ana irree gooftaatiin narra jira. Okay, irree gooftaa ayyee wangeela kana hin dhugoomsitaa? hin dhugoomsee hin dhugoomse. Wangeelli kun shahaadaa qabadhu yoo jedhanii qabattaa? Shahaadaa? hin qabadhee attan wangeela maaf dideen qabadha wangeelaa. Ayyeen. Quraanuma natti asin fidin. Afaan Oromootiin shahaadaa wangeela irraa siin duuba shahaadaa qabadhu naan jechuudha qaa. Wangeela Maatiyos 20 meeqa? Maatiyos 30 fi 12 takka irraan si dubbisa, okay? Dhaggeeffadhu shahaadaa. Ayyee. Dhaggeeffadhu shahaadaa wallahi. Nagautti jira. Salama. Quraana sammuu heetiin dubbisin kaayishiiti wangeela dubbisa jettee. Kunoota haa wangeelaan dubbisu deemame. Way. Meeqaan siin jedhe? Isa laalaa yoo quraana sammuu keessaa dubbiste beeka. Laa asirraa hin dubbisa. Siifin banaa kun maaliin kijiba viidiyoo waraabadhu? Wangeelaa bara. Awwaan dubbadhu asirratti xintaalee itti yaadee waan arge waan hin dhagee malee hin dubbadhu rakkuma keeti. Okay, 12:32 dhaggeeffadhu akkana jedha. Ustaad laa ilaaha illallah bar jechuu asirra jira bar. Ayyee. Marqoosiin baneesa. Maatiyos koye. Marqoosiin dhagee. Maatiyos 12. Maatiyos 12. Saddamii fi lama. Warri jala jettan Allahu fi taaptaafi kana miliyoona galchuun takkatu amma koppiliinkis daawaa gargaara daawaa godha warri jala jirtanus quba keessaniin. Marqoos 12. Dhiifama Marqoos 12. Marqoos banadhu. Ono ati amma dhufe ayyee. 12:32 bismillah hin jedhu anti bismillah qabu. Okay, 28 rakasa dhaggeeffadhu. Yani abboomii keessaa inni ta'u. Akkana jedha. Barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhage. Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaanii dhiyaatee abboomiin inni hundarra caalu isa kami jedhe. Maal jedheen? Urji. Abboomni irra caalu isa kami? Abboomiin hundumarra caalu isa kami jedheen. Gaafii isa gaafatee jedha. Deebisaa kana eenyu deebisuu qaba? Ayyee. Deebisaa kana anat deebisamoo ati deebisamoo Yesuustu deebisuu qaba? Yesuustu deebisa. Okay. Yoo Yesuus abboomiin hundarra caaltu, Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu amanu, Yesuus siif du'ee ta'uu amanu, Yesuus fayyisaa ta'uu amanu jedhe. Maal jenne waan Yesuus jedhan isaan ni fudhattaa? Yesuus fayyisaa ta'uu amanu? Laa. Deebisaan siin irraa deebiinsi deebisa. Barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaaniitti dhiyaatee abboomiin inni hundumarra caalu isa kami jedhee isa gaafate. Mallattoo gaafii kana deebisaa eenyu deebisuu qaba?
Phaawulos moo Yesuus? kan gaafate Yesuus sa Dhaggeeffadhu qacaalatti. Barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaanii dhiyaate. Eenyu deebii gaarii deebiseef? naam Tegama. namitti nu amalixaan qoy baate Ayyee deem leti. Sila arraas irratti siin qabsiisa Allahi lazim. Ay. Maadaamiin biyya Arabaati isinii jirti, biyya keessaa paastoroota isinii jira koottaa gara Ameerikaa yaatanii koottaa gara isin fudhatan jiran. Kiristaanummaan barnoota Iyesuus barsee fudhatu hin jiru. Gaafa nuti Iyesuus alayhi salaam nagayni isaaf haa ta'u ilmi Maryamaa qulqulluun jaalatamaan Rabbiin abbaa malee haadharraa argamsee biyya lafaa tanatti erge saba Israa'eliif erge. Yaa jiran mee afaan Oromoo isin hin galu, Amaariffaan isin hin galu, Ingiliffaan isiniif hin galu, afaan Haarawallee isin haasawwan isiniif hin galu. Waan jedhu Yesuus an saba Israa'el duwwaafin ergame jedha. Ati abadan jedhan baru ustaaz Abu Talha. Hin fudhannu. Nutu Israa'el jedhan. Saba Israa'el balbala 12 zari shanyii 12 tribe 12 tribes of the children of Israel. Sancallaafin ergame Oromoos keessa dammaran si komandos afran qalloos eenyu gartee maal jettanii shanan gibees hunda siitti fidaniitti dammaran. Maal jechuu? Jiran nuti Israa'el jedhan uummanni gugurraachi kun ajaa'iban saalfattanii. Suudaanuu takkaa nuti Israa'el hin jenne, takkaa Arabni nuti Israa'el hin jenne, Israa'el takkaa nuti Araba hin jenne sabni Israa'el. Saba Yihudaa kana keessaa, saba kana keessaa jira. Barattoonni Iyesuus 12 saba san irraayi. Saba isaa kan afaan tokko dubbatu kan bifaan wal fakkaatu. Iyesuus Oromoo fakkaata. Iyesuus Araba fakkaata. Iyesuus Faranji fakkaata. Suudaan fakkaata. Amaara Siltee fakkaata. No. Deemaa Yihuudaan sabni gartee hiddi dhaloota isaanii generation horteen isaanii waan fakkaatu laalaa jiran. Kanaaf Rabbi sinaa dammeessu jedhana. Dubbiin Iyesuus dubbate yoo dhugaa taate dubbii Iyesuus fudhadha. Isin mul'ata Yohaannis faa nutti haasa'u. Nuti waan kallattiin Iyesuus dubbate isinitti haasa'ina. Mul'ata gartee mul'ata Yohaannis caafe jedhan. Mul'anni bar dubbii Iyesuus dubbatee miti jedhana. Mul'ata Abu Xalhaan caafe. Gartee abjuu isaa tokko, diriimii isaa tokko, waan abjuun arge tokko. Yoon har'a mul'ata Muhammad jedhee gartee ani ka'ee caafe waan ifi mul'ata kiyyaan arge tokko ani caafe nabi Muhammadii dubbate jechuu miti jedhan. Maaloo jedhan dammaqa ka'aa dammaqa gurra keessan banadha. Shubbisuu qofaa miti waa dubbisaa jiran. Amma wangeela nu harka dhiiftanii deemtan. Miira fadha keessa Quraana lammaffaan nu ta'e bar nuti kanaan shaadaa isin qabsiisu jirra malee mee Quraanni kiyya isa jira. Qur'aanaan isin waamaan jirru. Because gaafa nuti akkan yoo nuti arraas teenyee nabi Muhammadur Rasulullah jenne yoo barsiifne ofiif dhuftanii aanu jettan. Qur'aana barsiisaa jettan. Waan nuti Qur'aana keenyachi kaayyannee kanaan isin rukutu jirruuf xiilaa yookaan dullaa yookaan baakoraa godhannee isintu Qur'aana hin diddanii wangeela malee wangeela kiyyarraa naa kanne jettan. Waaqni tokko hin du'u hin mul'atu gaafa jenne gartee Allahu khaliqu kulli shay jenne gaafa dubbisnu jettan. Waaqa sadii hin jiru wangeela kiyyarraa naa kanne jettan. Kanaaf gamana dhufne. Nuti ka itti sin yaamnu Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis. Barnoonni Yesuus biyya lafaarra gaafa jiru barsiisaa ture kitaaba 3 afran kana keessa malee hin jiru. Kaan maal jedhama isin himu? Wangeelota kan jedhamu kitaaba Ortodoksii keessaas 4 callaa jira. Kitaaba Phentee keessaas 4 callaa jira. Kaan hundi waan jiru isin hima. Kaan hundi ergaa isin himin dubbisaa dhaggeeffadhaa dabdabbe mootummaa Abiyyiin biyya addunyaarra jirtu hundatti waraqaa biyyattiin argin hin qabu. Mootummaan addunyaadhaa Ameerikaadhaa biyya addunyaa hunda xalayaa argaa bara. Dhaggeeffadha akka jedhu. Eeggadha dhaggeeffadha isiniif hin dubbadha. Maatiyos, wangeela Maatiyos, wangeela Marqos, wangeela Luqaas, wangeela Yohaannis jedhee achi booda hojii ergamootaa jedhee gartee akka jedhu
maal jedha ergaa Phaawulos gara Roomaatti caafee jedha ergaa Phaawulos ayye ergaa Abu Talhaa ayye kaytiano ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti caafe yeroo lama itti barreesse ergaa Phaawulos gara Qorontositti agwaanni caafe akkana jedha maal jedha kano ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaa caafe jirana isin ergaa nu dubbisu jirtam dabdaabee xalayaa namni taa'ee yeroo san jiru harka isaatiin caafee yaa obboleessa koo ollaan nagaha maatiin nagaha biyyi nagaha jaakeetaa kan koo tokkos mee yoo argitan naa ergaa jedha sagalee Waaqayyootiin an jettaati sagalee mee gartee Ximootiyoos tokkoffaa lammaffaa mata duree irra isin dubbisa waan jedhu dhaggeeffadha dhiifama na godha jiran ummata dubbii as keessa jirtu adda baafadha nuti kitaabni kun hundi kijiban jennu dhugaanis keessa jirti dharrinis keessa jirti waligalle waan fudhannu jira waan hin fudhannee jira as keessa dubbii Waaqayyo abbaa kan jettan dubbii Waaqayyo tokkichaatiitu jira as keessa dubbii ergamoota nabiyyootaatiitu jira raajota as keessa dubbii sayxaanaatiitu jira sayxaanii Yesuusitti dubbatee yaa gartee Yesuusi maal jedheen yoo ati nama Waaqayyoo taate dhagaa kana buddeena jijjiiri jedheen dubbii sayxaanaati moo dubbii Waaqaati san dubbii sayxaanii dubbate akkasuma dubbii harreen Bal'aam dubbattee jira harreen Bal'aam yaa nama Waaqayyoo ani harree keessi ana barame kana wajjin jiraattee harra gartee akkana namii taa'ettee ni bar siyaasa dimaana rukkutta jetteen harreelleen akka Sillaasee as keessa akkasumatti dubbii Musee fa'aa jira dubbii nabiyyoota as keessa dubbii Phaawulostu jira dubbii barattoota Yesuustu jira yoo kun hin jiru jettan